Guyyaa har'aas immoo akkuma beekamu Agustii 22 8,2025 jijjiirama maallaqaa meeqarra oolee ni dabalee moo ni qannase yookaan meeqaan sharafamaatii oolee kan biyyoota 14 oliitiin karaa lamaatiin isinii qabadhee dhufeetii jira. Innis immoo karaa baankii daldala Itoophiyaa fi akkasuma karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan immoo gabaa gurraachaanii jechuudha. Kanneen akka Ameerikaa doolaarii, paawundi sterlingii, yuuroo, Suuzin firankii Kanaadaa doolaarii, Saawud Arabiyaa riyaal Kanaadaa doolaar, Dubaay dirham, Bahariin dinaar, Joordaan kanneen kana fakkaatanii jechuudha. Akkasuma gaaffii isin gaafattan keessaa tokko ijoolleen yeroo dhiyootti gara biyyaa galuu barbaanna. Birrii fudhannee galuutii barbaanna. Inni kun immoo akkamii warri jettanii gaafattanii birrii fudhattanii galuu ni dandeessu. Garuu wayituma boolee yookaan immoo eerpoortii seentanitti of eeggannoo isin gootan tokko achi keessa baankiin illee ni jira. Akkasuma gabaa gurraachaan illee warri jijjiiran ni jiru. Baay'ee gadi buusanii waan isin jalaatti jijjiiranii fi of eeggannoo gochuutii qabdu kan immoo callisanii. Bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Jirra jirtu jecha guyyaa har'aas immoo deebi'ee dhufeetiin jira. Akkuma isiniin jedhee Olmaa sharafa yookaan jijjiirama maallaqaa guyyaarraa gara guyyaatti ittiin jijjiiramaatii oolu. Akkasumallee odeeffannoo waqtaawwaa ta'anii kan nu fayyadan irraa fayyadamnee kan nu miidhan immoo irraa of eeggannoo. Isa kana isinii qabadhee dhufa isiniin jedhee ture. Inni kun addaan hin citu itti fufa. Yeroo jalqabaatiif mana kanaa warri dhuftan immoo anaa dhufuu jecha sabiskiraabii gochuun miseensa mana kanaatti dabalama. Akkasuma viidiyoo laayikii godha. Sheer gochuun firaa fi hiriyoota keessan obboleewwan keessan hundumaa bira qaqqabsiisa. Ammas wanti naan isinirraa barbaadu yoo jiraate na jajjabeessaa viidiyoo laayikii sheerii gochuu akkasuma warri maatiin ta'anii maatii ta'uudhaanii turtii keessanii aga xumura viidiyoo kanaatti na waliin godhaa isiniin ja'a. Har'a jechuun Agustii 22/8/2025 guyyaa yeroo baay'ee irra deddeebi'ee isinitti himuutii nan barbaada. Akka isin hubattan yookaan immoo akka isin jalaatti hin dogoggoramneedhaaf jechuudha. Guyyaa Olmaa sharafaa guyyaa har'aa Ameerikaa doolaarri tokko 136 saantiba 44 karaa gabaa gurraachaa 162 saantiba 7 Ameerikaa doolaarri kaleessa karaa gabaa gurraachaa 162 saantiba 50 ture. Har'a immoo 162 saantiba 7 jechuudha. Kana jechuun naannoo jumbulloo 4 miizoo yookaan shilingii adii tokko qannaseetu jira jechuudha. Paawundi sterlingii karaa baankii 161 saantiba 45 karaa gabaa gurraachaa 116 saantiba 36 yuuroo karaa baankii 159 saantiba 60 karaa gabaa gurraachaa 187 saantiba 71 Suuzin firankii karaa baankii 166 saantiba 70 Kanaadaa doolaarrii karaa baankii 96 saantiba 89 karaa gabaa gurraachaa 116 saantiba 37 inni itti aanu Saawud Arabiyaa riyaalidha. Saawud Arabiyaa riyaalillee guyyaa kaleessaas 36 ture. Har'allee achumarra jira hin daballee jechuudha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko 36 saantiba 36 karaa gabaa gurraachaa 42 saantiba 18 jechuudha. Guyyaa kaleessaa Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaa 43 saantiba 15 ture. Har'a immoo 42 saantiba 18 qannasee jira jechuudha. Dubaay dirham karaa baankii 37 saantiba 15 karaa gabaa gurraachaa immoo 44.0 saantiba 6. Dubaay dirham guyyaa kaleessa karaa gabaa gurraachaa 44 saantiba 20 ture. Har'a immoo qannasee jira jechuudha. Awustiraaliyaa doolaarii karaa baankii 87 saantiba 90 karaa gabaa gurraachaa 103 saantiba 95 chaayinaa yeewwan karaa baankii
18 saantiba 64 karaa gabaa gurraachaa 22 saantiba 55 kuweet dinaar karaa baankii 438 saantiba 44 karaa gabaa gurraachaa 529 saantiba 75 kuweet dinaar guyyaa kaleessaa karaa gabaa gurraachaatiin 531 ture. Arramoo 529 saantiba 75 jechuudha karaa gabaa gurraachaa. Kana jechuun naannoo dumbulloo 8 miizoo yookaan birrii tokko qannaseetu jira jechuudha. Inni itti aanu Olmaa riyaal karaa gabaa gurraachaa 421 saantiba 56 Joordaan dinaar 228 saantiba 70 Joordaan dinaarrii kaleessaa 220 saantiba 12 ture. Arramoo dabaleetii jira 200 saantiba 28 saantiba 70 Bahareen dinaar karaa gabaa gurraachaa 429 saantiba 36 jechuudha. Olmaan sharafaa guyyaa har'aa ittiin olii kana fakkaata. Karaa baankiitiin kan dabale hin jiru. Karaa gabaa gurraachaa immoo kan qannasellee saantiba kan dabalees immoo kan qannasis immoo jira jechuudha. Akkuma isiniin jedhee jalqaba irratti warri birrii fudhannee biyyaa galuu barbaannaa jettanii fudhattanii galuu ni dandeessu. Of eeggannoo isin gootanii akkuma isiniin jedhee rooboolee yookaan eerpoortii seentanii achi keessatti namoota baay'eetu yeroo akkasitti ilaaltan guutummaan namachi keessaa baankuma hojjetaa kan hojjetaa isinitti fakkaata jechuudha. Kuni asiin gotoota achis gotoota si amansiisuutii barbaadu maaliif achi keessatti qabachuu waan barbaadaniif isa kanaaf jalqaba yeroo asii baatanii meeqarra akka jiru odeeffannoo gaatee sirriitti qabaachuutii qabdu. Maaliif akka qabatanii galtanii akka hin shawwadamne yookaan immoo gadi buusanii isin jalaa jijjiiru waan ta'eef wanti isin dhageeffattanii odeeffannoo isin qabattanii fudhattanii galtaniif kan isaan ittiin isinii jijjiirra isiniif sharamnoo isiniin jedhan tokko yoo ta'e wal madaalchistanii okee jettanii jijjiirrachuu dandeessu. Hin dandeenye taanaan immoo nama qabattanii karaa sirriitiin gabaa gurraachallee ta'u baankiillee ta'e deemtanii jijjiirrachuutii dandeessu isiniin jechuutii barbaada. Inni kan biraan ijoolleen Saawud Arabiyaa irra jirtanii cufamee majira jettanii warri jirtanillee jirtu daldala jijjiiraatii kan biraa gaafadha. Biyya kamirraayyuu gabaa gurraachi hojjechaa majira ergamaa majira garuu qannaseetumaa jechuudha. Qannaseechuun akkuma guyyaa kaleessaallee isiniin jedhe mana 40 fi 39 irraatii gadi hin buune. Akkasuma immoo daldaalaan tokko ni jira jechuudha Saawud Arabiyaa keessa. Yeroo dheeraa fi godinyoonni koo achirraan kan ergachaatii turanii inni maal jedha amma yoo ergachuu barbaaddanii 39 fi 500tiin isinii ergaa. Yoo kana ta'uu baate immoo qarshiin keessan haa taa'u fuulduratti dabaluu isaa hin oolu jedhamee odeeffannoo akkasiitu jira waan ta'eef yeroo dabalettan isinii ergaa. Amma ariitiitiin barbaannaan garuu 39 fi 500 isiniin erguu nan danda'a jedhee jedhan. Odeeffannoo akkasiitullee jira jechuudha. Maaliif dallaalonni immoo isa kana ni beeku birrii qabatanii kan taa'anillee jiru kan kassaranillee jiru waan ta'eef sirriitti sisteema guyyaa guyyaa irratti jijjiiramu ni beeku jechuudha. Kanaaf isinillee isaa qabadhaatii taa'a yoo dabales yoo dabaluu baates isiniin jechuufi kana fakkaataa akkuma isiniin jedhee viidiyoo laayikii sheerii sabiskiraabii gochuu akkasuma gaaffii barbaaddan koomentii irratti na gaafachuu dandeessu. Bakka isiniin galle viidiyoo biraatiin agandee bee dhufutti bakka jirtanitti nagaa fayyaa ta'a. Baay'ee